Video gara-gara kan bilbila keessan keessa jiru nashiidaas ta'ee akkasuma ispoortii garaagaraa wantoota dhaggeeffattan kan bilbila keessan keessa jiru salphatti egaa osoo appilikeeshinii tokkollee gadi hin buufanne haala ittiin MP3 yookaan gara audiootti jijjiirrachuudhaan ittiin dhaggeeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa hordoftoota. Duraan dursee egaa asumuma faayil kajoo keessa dhufuudhaan hordoftoota kiyyaa ergasii egaa haala kanaan viidiyoos kajoo kana erga gattuutaan ergasii egaa viidiyoon bilbila keessan keessa jiru haala kanaan ergasii dhufee viidiyoo silaa jijjiirrachuu barbaadan san haala kanaan tursiisuudhaan sekondii 2 erga qabdan kan isin hordoftoota kiyyaa moor kajoo kun gaafa isin dhufee rineem kajoo kana gattuudhaan ergasii maqaa jijjiiruu kajoo kun erga nuu dhufee lakkoofsa 4 kan asiin barraa'ee jiru kana gara lakkoofsa 3tti jijjiiran. Ergasii egaa rineem kajoo kana gattuudhaan hordoftoota kiyya change kajoo kana erga gattuinne viidiyoon san gara audiootti nu jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan ganuu jijjiiramuu isaa arguu dandeessan hordoftoota kiyyaa just now kajoo kana gaafa gattuitan viidiyoon san isa kanaatu audioon nu jijjiirame waan ta'eef haala kanaan salphaan dhaggeeffachuu dandeessanii. Kanaafuu egaa namoonni baay'een akka irraa fayyadamu immoo shirshir godhuun dagatinaa favorite godhuun dagatinaa wanni isin ingiliin jiraannan ammoo komeentiirannaa barreessuun dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadhaadha. Turtii gaarii baay'ee.